Kanaafuu ilmaan Oromoo idil addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu akka jirtan fayyaa keessanii nagaa qabdu isiniin jecha hardhaan tanaa keessummaa jabaa keessummaa ulfaataa qabsaawaa Oromoo artiist Daawitee Mokonnin wajjin turtii gabaabaa goona. Artiist Daawitee Mokonnin duraan dursee gara biyya Jarmaniitti wal agarree baga nagaan gara biyya Jarmaniitti. Baga nagaan eegalee akkasii biyya Jarmaniitti konsertii bareedaa wayii qopheessee turte. Konsertiin sun akkam ture? Konsertiin bareedaadha. Egaa nuti waan dandeenye jennee garuu waan bareedaatu ta'ee dhugaa hedduu gammachuu irraa qabna. Biyya Jarmanii dhufuuf maaliif filatte? Biyya Jarman karaan dura dhufee jira Frankfurtiin dhufee 2012. Amma immoo Nuuramberg Oromootu biyya kanas Oromoon baay'eetu jira. Awurooppaa kana keessaa I think Nuuramberg itti baay'atanis fakkaata Oromoo hedduminaani. So jarri kunis agartee sirba biyya dhaggeeffachuu malee live na arganii beekanii. Kanaaf asittiin waluma keessa akkuma gaggeessaa ta'e gaggeessaas naa godhanii kanaaf hin dhufe amma jechuudha. Akkasii akka wanni adas dhufteef amma fakkeenyaaf waliin haasaa turre osoo gara biyyaa hin deemne biyya qeerroon qabsoo bilisummaa Oromoo irratti hirmaachaa turan itti baay'atanii qeerroo dargaggootu as isaa kanaaf qeerroo tanaan wal argee yoo xiqqaate ijumaa wal argee dheebuu qeerroo biyya aga hin dhaqqabne qeerroo Jarmaniitti wal arguuf kan as dhufte akkam si gammachiisa. Wanni ajaa'iba inni yaadachiifte maaliif konsertii kanarratti kan inni arge hundi isaaniitu dargaggeeyyiidha. Nama umriin isaanii soddomaa gadiin arge akka jirutti dhugaa keetii maaliif ijoolleen kun ijoollee qeerroo kaleessa biyya keessatti hojii gurguddaa gaggeessite waan tokko hojjechaa ta'e so dhugaa keetii maaliif qeerroo ijoollee Jarman kana argee garuun biyyan deemee hedduu gammachiiseera jechuudha. Yaa hedduu namatti tola dhaggeeffattoota keenya wanti hedduu nama gammachiisu an akka mataa kiyyaatti artiist Daawitee Mokonnitti kennarraa sirbootaan isaa dhaggeeffachaa guddadhe ijaan isa arguun koo anaaf akka dhuunfaatti waan guddaadha. Akkasumas qeerroon Oromoo Jarmanii haala nama ajaa'ibuun konserticha hordofaa turanii fuula gammachuutiin addaan baane mee pilaanii kan ta'e itti aanu maali? Plaanii keenya kan aanu amma konsertii biyyatti qopheessaa jirra. Waggaa 20 booda biyyatti deebi'aa jira amma. Konsertii guddaa qopheessaa jirra itti jirras waan tokko waan jala jala xumuruu nu barbaachisu jira. Sana immoo xumuraa jirra. Almost itti dhiyaannee irra gamoo waan kana fixaa jirra. So wanti nuyi waanuma xiqqoodha waan xiqqoo hafisana erga finnee booda konsertii guddaa biyyatti qopheessina jennee yaadaa jirra. Guyyaan isaa murtaa'ee jira? Guyyaan isaa murtaa'eera. Onkololeessa 8 yookiin October 19 October guyyaa 9 kan qophaa'u. Already guyyaa murtaa'eera. Waan tokko waan mati xiqqootu naafee malee irra guddaan waan dalagamu nu barbaachisu dalagameera. Akkasumee waggootii 20 oliif gara biyyaa deebi'aa jirta artiist Daawitee Mokonnin keenya kennarraa dhaggeeffachaa guddannee qabsaawaa Oromooti gaafa qabsaawaa Oromoo gaafa dukkanaati. Akkasumas ifa gaafa Oromoon ifa atiin Oromoodhaaf nama Oromoon gaafa dukkana keessatti irratti qabsoo Oromootiif nama gumaacha olaanaa ooledha. Kanaaf amma yeroo dheeraa booda biyyatti deebi'uu keetiin maaltu sitti dhaga'ama? Egaa ani waggaa 20 booda biyyatti deebi'uun koo dhugachuudhaaf kanaaf gammachuudha. Maaliif nama firoottan qaba, obbolaan qaba, saayibottan qaba, warran qaba, ganda qaba, biyyan qaba, biyya kiyya dhaqee ilaalu osoo lubbuudhaan jiru mana gammachiisan isa kana malee. Kanaaf agartee waggaa 20 biyya faranjii kana keessa taa'ee amma garuu biyyaan deemaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu natti tolaa jira. Hedduun dhugaa dubbachuu biyyatti deemu. Konsertiin artiist Daawitee Mokonnin iddoon inni itti qophaa'u magaalaa Finfinnee galma Barkumeeti. Akkuma yeroo dheeraa dubbachaa turretti artiistonni Oromoo konsertiin iddoon isaan itti qopheessuu qaban Finfinneedha. Finfinneetti qophaa'uun bu'aa lama qaba. Abbaa biyyummaa akkasumas Finfinnee mataana irratti iyyuu artiistonni Oromoo qophii konsertii qopheessuun isaanii qabsoo Oromooti gaafii Finfinnee irratti qabnu deebii guddaadha jedheen yaada. Bu'aa baay'ee artiist Daawitee Mokonnin konsertii kanas qopheessuuf bu'aa baay'ee hedduu keessa bahaa akka jiru quba qabna. Chaalenjiileen si mudatan jira? Chaalenjiin jiru maal sitti fakkaate amma nuti biyya keessa jiru namooti waan kana si deemanii si qopheessan
Abraham Raya studio waan kana naagu jala deemee naa hojjechaa jira. Agartee waan abbaan biran jirre immoo tolu maaliif inni dhaqee akkuma bakka bu'eetu waan tokko naa godha malee waan tokko godhuun qabu garuu otoo abbaan achi jiraatee gaariitti soo harama waggaa 20 booda biyyatti galaa jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namoota waggaa 20 duraa malee kan waggaa 20 nama tokko illee hin beeku. Irra guddaan isaaniis akkuma qabatanii biyya alaa jiru amma warri jiran namoota haaraadha isaaniin illee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf soo kanatu xiqqoo lafarra nu harkisaa ture. Ammas procedure seeruma agartee seeraan bakka itti dabboo waan akka gochuu qabdu ammas agartee transportiin rakkisaadha biyya keessatti daftee waa tokko bituudhaaf hin dandeessu ganam har'a yoo bakka tokko dhaqee boor bakka tokko ittaan bakka tokko dhaqee malee asii baachas deemuu hin dandeessu nama rakkisa. Kanatu lafarra nu harkisee waan egaa rabbuma tolcha. Yaa hedduu galatoonni maali yeroo wanni arguu fedhu maali? Wanni arguu fedhu waan baay'ee kana jedhee si himuu hin danda'u. Awwish otoon argee wanni hin jiru waan baay'een arguu barbaadan waan baay'ee waggaa 20 yeroo lafaadhaan umrii nama dargaggeessaa tokko ganditti dhalattee fi magaalaan itti guddatte biyyi agartee naannoon itti guddatte hundi jijjiiramee si eega. So at least waan haaraa tokko arga jedhee kan yaada tokko faamu kana biyya dhaqaa jiru immoo waan amma jiru kanas ilaaluudhaaf jechuudha. Dhaamsi atiin qeerroo biyyaatiif akkasumas hawaasa biyyaatiif qabu. Qeerroo Oromootiif dhaamsi nuun dhaamu qabsoon Oromoo amma jalqabame malee hin xumuramne kanaaf jabaatanii hanga Oromoon bilisoomtu hanga Oromoon abbaa biyyummaa isaa dhuunfatu hanga afaan Oromoodha afaan federaalaa ta'uu amma Finfinneen kan Oromoo ta'e mirkanaa'u silaafuu waan biyya keenya ta'e birra keenya nama wajjin negotiate goona sunillee yakka mataa isaa danda'e kanaaf qeerroon qabsoon Oromoo jalqabeera xumuratti gochuuf fixuun yeroon isaa ammadha kanaaf dhaamsi ani qabu kanumadha gabaabaatti. Okay, dhumarratti waan iddoo singaafte akkasuma konsertiin kan kee kan kaleessa biyya Jarmanii magaalaa Noorenberg ture hedduu nama ajaa'ibsiisu ture viidiyoo isaa jedhuun isin mul'ifnee walitti kan deebinu ta'a dhaamsa qeerroo Jarmanii waan as ture. Kanuma thank you qeerroowwan Jarman jirtanii galatoomaa fayyaa ta'a isin jaalladha. Guyyaa har'a kanallee Oromoota magaalaa Noorenberg jirutu affeerraa kanaan godhanii yaadannoo eebbisaa footoo kana tolchanii naa kennanii. So Oromoota magaalaa kana jirtanii warra waan kana qopheessanii nu kennitaniif fayyaaf nagaa qabaadhaa. Thank you. Isinin jaalladhaa yoo Rabbi jedhe immoo guyyaa tokko sammasirra deebi'ee dhufanii isin gammachiisanii yaada galatoomaa isin jedha. Addunyaa irratti argamtan artiist Oromoo qabsaawaa mirga dhala namaa artiist Daawit Mokonnin weellisaa bara dukkana Oromoo qabni wajjin turtii gabaabaa kabajee waliin godhee jira. Hordoftoonni miidiyaa Oraazii gammachuu guddaan akka nu hordofaa turtan abdii qabna. Akkasuma miidiyaa Oraazii YouTube irratti subscribe gochuudhaan akkasumas toora Facebook kennaa like akka gootan barbaanna. Artiist Daawit Mokonnin miidiyaa Oraazii wajjin goote karaa nagaa siyaawwa mee hordoftoota subscribe akka nu akka gootan jennaa galatoomaa dhuunfaadha.